السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة أركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا أكم جرتني جريني كيسان بدأ الحمد لله رب العالمين. أنس هرس ديبني ولدتي ديبني جرا فيديو براتين جتشورا الحمد لله رب العالمين. إيجا غير فيديو كيا في أصوهن ترينين درا أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا hundumti keessaniyyuu hordoftoota koo hedduu naaf galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Jalqabarraa kaastanii na jajjabeessitanii hamma guyyaa har'aatitti na wajjin jirtanii ulfaadhaa isiniin jedha. Akkasumas maamiltoonni kee guyyaarraa gara chaanaala kootii dabalamaa jirtan anaan dhufu weelkam baga nagaan dhufta isiniin jechuun jaaladhaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtootaa fi dinqisiifattoota kootii hedduu isin galateeffadhaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumallee jechuudha inni biraa warroonni komii yookaan yaada qeequmsaa dogongora kiyya narratti argitanii sanduuqa koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana har'a as viidiyoo biraa qabadheen dhufe. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nama dinqisiisa, nama ajaa'ibsiisa, nama dhibaa. Wanni biyya keenya keessaa gadi bahaa jiru, biyya keenya keessa deemaa jiru dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Akkuma argaa jirtanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan jechuudha. Dubartoota kanneen haasofsiisanii sagalee isaanii noormaali illee dhageessan jechuudha. Dubartoonni tunniini akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. Haati teennatanii kootiin jidduu keessa jirtu tuni haati teennatan kootii daalachaa tun jechuudha. Kinoota maasaa jirtu tuni inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun nama nyaadhee jedhaa jirti. Milishaan tokko nyaadhee jira jettee nama waliigala nama 3 yookaan 4 nyaadhee jettee akkamitti nyaattee jedhanii dura gaafatanii jenna. Viidiyoon biraallee ni jira adda kutanii viidiyoo jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Qorichaan dhamaasa jettee qorichaan tuqa jettee tun ammoo akkana doonni jettu tun dura mukaan dha'ee milishaa dura mukaan dha'ee kuffisee inni ilma kiyyaa fuudhuuf dhunaa mukaan dha'ee kuffisee achi booda nyaannee jettee jarana kun waan nama jibbisiisaa taasaa irratti waan toluu miti. Sila maal dhagaa jirra duraaniin akka beeknutti maatiin yeroo tokko yeroo san xiqqoo ta'ee hin baradhaa. Yeroo xiqqoo taanee barannu sanitti jechuudha. Goojjamee wanna jedhamu jira kan nuti beeknu goojjamee nama nyaataa yeroo tokko baazawee nama uumamaan ija afoof duubaan qabutu jira jedhan goojjameen kuni Allahu aalam garuu jecha malee rabbi naa dhiisoon hin beeku jecha akka jedhanitti malee ani ija kootiin argeetiin jiru nama nyaataa jedhanii durra goojjamee waan jedhamtu jira. Akkasumallee naannoo iddoo jireenya naannoo keenyaa tokko gaditti illee hin jira. Dubartii wayitu jira. Dubartii sun halkan yuusaa deemti bineensa yaabbattee deemti jedhanii. Wanni kun yeroo tokko yoo dogongoruu baadhe naannoo Wallagga keessatti baay'inatti fakkaate gisee tokko manguddoon takka bineensa yaabbattee osoo deemtu qabamtee ajjeefamtee manguddoo suni kun miidiyaarra deemaa ture jechuudha. Waan akka fakkeenya manguddoo saniititti yeroo haasaan dhageenya naannoo san jechuudha. Naannoo suni yeroo gabaa deemnu galgalaa taana adda tarru halkanii galgalaa taana yuusaa baatii bineensa yaabbattee deemti harree gurraatti harree faa yaabbataa deemti minaamni jedhanii haasaan namni garuu ija kiyyaanii argan allaa wala aalamii. Goojjamee yookaan akkana jecha gurraan dhageenya garuu ammoo tuni Taayilaandii harkaa qabdu tuni kinu kootii daalacha waan peestaala gurraacha duufaa harkaa qabdu tuni ilmoo kiyya nyaadhee jira jettee jirti. Ilmoo kiyya nyaadhee akkanumatti natti bu'anii jenna hin nyaadhee jettee akkamitti akka nyaattu akkuma sila nama qaltee akkuma fooniitti nyaatti. Akkamiin nyaatti kan jedhu ani gaafii natti ta'ee jira. Dhugaa rabbii baay'ee nama jibbisiisa kun dhageettirraayyuu innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun maal lagaa jirra yaa uummata. Dubartoonni kunniin dubartoota nama wal gurmeessanii akka ilaali poolisichi akka nyaata himi dhugaa jirtu himi jedhee duuba garafaa duuba dhaabatee garafaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee waan akka ani nama dinqu jechuudha.
magaalaa naannoo Jimma keessatti naannoo maal maqaadhaa san harkaa badee garuu kan Jimma keessatti kan kun kan ta'edha. Kaleessa ammoo tuyyuu dhugaa dubbachuuf wanni biyya keenya keessatti ta'aa jiru keessattuu Jimma keessatti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa baay'ee laphee namaa cabsa. Manguddoo yeroo yerootti manguddoo salphisuu maalii salphisuudha. Kunni hojii isaanii argatanii yaani hojii isaanii argatan yoo jedhu tumuu hin qabanii. Seeratti dhiyeessanii qaamni seeraa abbaa murtiidhaan murtii haqa ta'e kan isaanii madaalu fudhachiisuu qaba. Milishaa osoo akkanatti baaste osoo tumuu baatte ananatti tolalleedha maali jennaan. Namni kuni yoo akkuma jedhan nama nyaatu ta'e dhugaa baay'ee nama jibbisiisaa baay'ee gochu fokkataadha. Namni nama akka isaa ciisee ilkaan maalii nyaata. Ilkaan maaltu alabshee gadi dabarsaa fi qalbii maaltu fudhataaf kan jedhu gaafiidha namatti ta'a. Wallahi baay'ee nama sodaachisa yaa uummata kiyya nama jibbisiisa dubartoonni tunni akkuma argaa jirtanii akkanti afaa isaaniirraa dubbataa jiranitti nama nyaatanii nama akka isaan nyaatanitti kan dubbattu haati teennatun jechuudha. Tan feestaala gurraacha harkaa qabdu tuni dawaadha akka dhamaasaa nama nyaatu kan dubbatte ilmoo fi kiyyalli ilmoo kollee nyaadhee jira jettee jirti. Sagalee isiirraayyuu kan dhageessan ta'a jechuudha. Waliigala nama 3 moo 4 nyaadhee kun ilmoo kiyya jettee milishaallee akka nyaadhe jettee dubbattee kinoo argitanii akkatti duuba garafanii dhugaa jirtu himi baasii jennaan qorichaan dhamaasee nyaadha qorichaan dhamaasee qorichaan tuqaa jettee milishaa afoo dhaabatee gaafii gaafate kun jechuudha. Amma anaa na nyaachuu ni dandeessaa jennaan. Amman nyaachuu hin danda'u qorichaa harkaan qabu jettee yaani qorichaan kuffiftee qorichaan dhamaastee egaa inni laafee kufee nyaatte natti fakkaata akka jetteetti Allahu a'lam baay'ee nama dhiba baay'ee nama sodaachisa waan nageetti tuyyuu hin tolle biyya san keessatti nama jibbisiisa wanni deemaa jiru haalli qaala'insa jireenyaa namni jiraachuu dadhabee namni waan nyaatu dhabee gara waan nyaachuutitti deemaa jira yaanni jedhullee nama keessa dhufa jechuudha. Baay'ee nama dibbisiisa dur kan nuti beennu goojjamee warra sanniin keessaallee yoo ta'an kunniin hin beeku ta'uu danda'a. Duraanuma waan kana ni dhageenya gurrarratti jechuuti argee hin beeku. Halkan bineensa yaabbatanii ani fira bineensa guyyaa fira namaati halkan fira bineensaati jedhan kunniin. Bineensa yaabbatanii deemanii karra banuudhaan yaani iddoo barbaadanitti horii baasuudhaan isa bineensa wajjin kan isaan nyaataa bulanii jedhanii garuu bifa namaa qaba yoo ilaaltu subhaanallah yaani nama yeroo kutaa biyaansi xiqqoodha yeroo sanii kutaa 5 hojii akkas 5 natti fakkaate baradha. Yeroo tokko osoo magaalaadhaa galaa jirru jaartii takka nutti mul'isanii yoo argitu dhugaa dubbachuu argamattu nama sodaachisti. Halkan bineensa yaabbattee kan isiin deemaa bultu yeroo baay'ee qabamtee maal jedhanii akka ammaa kana badaa viidiyoo suuraa hin babal'anne osoo akka ammaa babal'ate ta'e silaa gadi dhiifamaa iyyuu miidiyaa irratti garuu ammoo yeroo sanitti baay'ee akkanatti wanti hin babal'ate kaameraa namarra qabuuf fiiguu namni baay'ee hin babal'anne baadiyaallee gara magaalaa malee akka ammaa kanatti hin babal'anne jechuudha. Daa'imnillee amma kaameraa kan harkaa qabattee deemti. Yeroo sanitti nutti agarsiisanii turanii jaartiin tun goojjameedha akkasumatti irraa ofitti isaadha dhaga guyyaayyuu dhaga jettanii deemina yoo isin waamtee karaa hin taanetti yookaan bakka adda jirtanii isin waamte waamicha isii qeebaltanii kaanaan dhaqnaan hin jedhan garaa isiitu hagawii gahaa dhugaa dubbachuuf nama sodaachisti garammaa isiitu nama sodaachisa jechuudha sanii. Sawarroota akkasii sanyii keessaanis warroota jedhan sanni dururraayyuu ni dhageenya gurra keenya ni dhageenya nuuf garuu kan waan nama nyaatanii argine garuu namni nama otti nyaattu isiillee dhokatteeti waan goote malee warroota san keessaallee yoo ta'e hin beeknu goojjamee dur jirti durumaayyuu dhageenya tuun ammoo falfala nama nyaatti yoon jedhu falfala yookaan budaa ijaan idditi laaltee idditi jechuudha. Nama wanta qalbii isii hawatee qalbii isii fuudhe tokko laaltee waan iddituu fi karaa sadiin nyaatte jedhama. Kun garuu ammoo milishaa nyaadhee jedhin mokkiyallee nyaadhe qorichaan tuqee dhamaasee nyaadhe jedhaa jirti jechuudha. Rabbi nu haa sattaruu rabbi nu haa baasu dhugaa waan dhageetti namatti hin tolle nama jibbisiisuudha jechuudha.
magaalaa Jimmaa keessatti kun Jimma keessatti kaa mul'atu malee Jimma keessa qofaa miti naannoo keenyallee ni jira duraanumarraan dhageenya waan kanan dhageenya jechuudha har'a kun ka Jimma keessa qabamee gadi ba'e malee kutaa Oromiyaa 11 keessa hin jirti jechuudha. Gaafa kaleessas amma milishaan tun jechuudha Jimma keessatti mucayyoo durbaa takka osoo isaanii gudeeduudhaaf mana itti seenanii jalaa fiiddee baate osoo ari'an viidiyoo sun gadhiifamee jira salphinna kun salphinna irraa boodaati milishaa namni milishaa silaa qaama nageenyaa tokko qaama mataa ofii kabajee nama kabachiisuuf nama of kabajee nama kabaja waan ta'eefi dhugaa dubbachuudhaaf mootummaanis yookaan saree akkanaa taniin uummata irratti leenjisee gadhiisuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama saree akkanaa mataa ofiituu hin dandeenye kabaja safuu hin beekne qaama nageenyatti eessisa jedhanii nama sammuu ofiituu nagaa sammuu ofiituu guutisuu hin dandeenye uummata nagaa buusa jedhanii uummata keessa gadhiisanii uummata galaafataaran jechuudha. Kaleessa viidiyoon tokko waan nama jibbisiisaa Jimma keessaa gadi ba'e viidiyoo sun illee jechuudha. Milishaan tuniin jechuun milishaa sareen bakkuma hunda jirti Jimma keessatti irra waan xiyyeeffatameef gadi bahaa jira malee irratti waan xiyyeeffatameef gadi bahaa jira malee iddoo hunda jirti jechuudha. Kutaalee Oromiyaa keessaa sariin baay'atu jira jechuudha. Kanaafi kaleessa poolisii kaleessa milishaan Jimma keessatti dubartii gudeedu mana itti seenee fiiddee jalaa baatee jennaan osoo ari'aa jiranii gabaa keessa luqqisanii mi'atti milishaan mana fiiddee jalaa baatee harkaa baatee jirtii osoo ittillee dhiisee jechuudha. Salphina kufaatii safuu yooma amantaalleen amantaan kan dhuunfaati. Oromoon akka Oromootiin mataa isiititti safuu qabdii jechuudha. Safuu wallaaltee gaafan gadi baatee dubartii gabaa keessa magaalaa keessa gudeeduudhaaf ariitu mana itti seentee akka carraa malaa lixxee jalaa baatee osoo ariitu abbaa manguddoo hayyuu wayii nama sheekaatu wayiiti viidiyoon kan mul'ise irraallee dubbatamaa ture viidiyoodhaan zooraa ture jechuudha miidiyaa kanarra hayyuu sana abbaa amantaa san jalatti dhiyeessitee jechuudha. Sheeka akkuma carraa nasiiba oolchuu edu jalatti dhiyeessitee ulee fi gudeeddaa wannaa jalaa baatee jechuudha. Akkuma waan gudeedameetitti ilaallama. Aggaammiin tokko itti yaadamee gaafan aggaamame akka waan raawwatameetitti ilaallama jechuudha. Aggaamee jechuun nyaata jechuudha. Kanaafuyyuu kun safuu Oromoo hagana cabse hammana uummata kabajaa irraa mulqe milishaa saree akkanaa tana dhugaa dubbachuuf wanni Jimma keessaa viidiyoo walirra gadi yaa'aa jiru waan akka nama jibbisiisuudha. Waan akka fokkataadha. Kana bakkuma hunda keessa jirti. Garuu ammoo deebisii kaleessuma Jimma keessatti milishaa uummata walitti qabdee lammaffaa milishaa uummata walitti qabdee shanee haaduutu jedhee jiddu karaa dhaabatee jechuudha. Shanee haaduutu jedha jennaan uummanni tokkochi harka baasa shanee haaduutu jedhamee harka baasaa jennaan nam tokkochi jalaa dide jechuudha. Dhugaa rabbi tokkummaa akkana Jimma keessatti ta'e kunillee jechuudha. Tokkummaan akkana shaneen ilmaan Oromooti. Ilmaan obbolaa isaati haaduutu haadhumtu jedhaa jedhee itti kadhachu haaduutu jechuu hin qabu maaliif jennaan dhimma biraa hin qaban dhimma ilaalcha wal dhabuuti dhimma siyaasaa garagara lattaa'u siyaasaa ilaalcha siyaasaatti adda isaan baase malee foon tokko dhiiga tokko shaneen ilmaan namaati ilmaan akka isaati obbolaa isaati jechuu hin qabu kun yakka guddaadha. Yoo danda'e karaa dhiibbaa karaa mootummaatiin nageenyi naga buusuu araarri sun wal ta'iinsi mariisu akka itti fufu godhanii walii galanii waliin hojjechuudha biyya kana wajjin gadhaabuudha nageenya biyya kana waliin ittisuudha malee akkas jechuun kuni salphina guddaa dhugaa rabbi baay'ee itti gammanne uummata san jechuudha. Milishaa suni achi gara tokkochi harka baasuu fi didee fudhachuu fi didee yoo ofirra azzoorullee uummanni hundumtuu itti kolfe harar jedhanii itti kolfanii achumaan ush cadhisaa jennaan illee dargaggoo
كل فتفولني ميليشا سالفته والكأي جدوبا يجتشو قديسي ساري أكاسي غندك سديمتي من قدور كتو وان انتان أمة الرفة وفدام دوسان أكاسي أفان تقول لغامو أفان تقول سلبسو مالي ها أكاسي أفان تقول سلبسو لغامو مالي واني قدشو دامتي أفان جلق أبو دامتي ينبر باجستو جتشو لكوني kun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf jennaan baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama, dhugaa dubbachuudhaaf yaani wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru nama jibbisiisa jechuudha. Oromoo uummanni keenya kaabaaf kibbaan wanna kanarraa baratuu qaba. Gaafam kana jedhu milishaa irraa baratuu qaba. Milishaan akka gandi jimmaa keessatti jechuudha. Jimma keessatti uummanni tokko ta'ee afoo dhaabbachuu qaba. Hayyuu isaa akkasi gadi baastee salphisuu hin qabdu. Hayyuu ofii tiffatuu qaba. Wanna isaan uummataaf hin taane qote bulaa miidhu irratti fe'ataana tokko ta'anii ofirraa falmachuu miidiyaa jira, kaamera jira, jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Akka dhuun miidiyaa irra qoraabaa waa isiin raawwattu gadi dhiisaa salphisuu, saaxiluu, ol ta'anii ofirraa kuffisuudha. kanatu yu isaan baasa malee dhugaa dubbachuudhaaf jiraachuu hin danda'u. Wanti jimma keessa deemaa jiru nama gaddisiisa. Jimma qofarratti jechoo kootii miti. Jimma qofarratti jechoo kootii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda keessa jirti. Garuu ammoo kun ammoo adduma ta'ee jira. Rabbiin nu haa saaxilu. Isaan haa saaxilu. Rabbiin isaan haa salphisu. Akka hayyuu keenya abbaa keenya dheengadda tumanii diriirsanii darbanii kuffisanii caammaa irra deemansanii inshaallah ooleen buliin rabbiin mataa isaaniitiif isaanii haa deebisu jenna. Yaa ummata kiyya du'aayii godha. Wallaahi du'aayii godha. Haala hama jira. Biyya keenya keessa haala hamatu deemaa jira. Nama gaddisiisa. Guyyaa raawwanna tolu hin dhageessu. Nama jibbisiisa. Nama ta'uu keetu guyyuu hamma uf jibbitu takka geessa jechuudha. Haawwanni keenya kun illee waa jechuu hin dandeenyu nama guddaadha safuudha. Badii akka badii isiititti seerri taa murteessu. Seerri haa gaafatu malee nuti akkasii jechuun ammoo safuudha. Oromoo safuu qabdi waan ta'eef arrabsuu hin dandeenyu. Haadha keenya jennee kabajaa dubbachuu qabna. Arraba keenyas eeggachuu qabna jechuudha. Namni kuni nama haadha nuuf ta'uudha. Yoo haadhas ta'uu baattarii obboleetti hangafaa koo ta'uu dandeessi. Kana jennaani gocha akkanaa kanaaf ammoo qaama seeraati duratti dhiyaattee yakki kun ammoo yakka nama jibbisiisuuf yakka dhaloota lafaa dhufuttis gufuu hamaa ta'uudha waan ta'eef adabbii isaanii malu akka adabbii isaanii malu seerri itti kennee fudhachiisuu qaba. Yaa homaa gochuu hin danda'amu kan nyaatte jedhama. Nafseen deebuu hin danda'amu. Kama jiru fuuyyuu tam haftee fuuyyuu akka muuxannoo ta'u tarii isaan ta'as bahe malee kunniin baay'eetu jira. Lakkoofsaan baay'ee ta'uu danda'anii har'aaf garuu warra qabametu iyyuu kana qofa waan ta'eef mee du'aayii nuuf kadhadhaadha. Du'aayii nuuf deeffadhaadha. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Baay'een takka akkaan nama ta'uu keetitti iyyuu gisee si jibbisiisu jira. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jechuudhaani. Dubartoonni kun nama nyaanne gaafa yoo nama nyaanne tajidduutuni nama 3 hamma 4tti nyaadhee jira jettee kun ilmoo kiyya nyaadhe jettee qorichaan namaasaa nyaadhee itti qorichaan markaan qabu jette nama qoricha kenneef sanillee maqaa dhooftee dubbattee jirti. Sunillee amma inni qabamaa isima qabsiisa waan ta'eef isima dhaqee fuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Inshaallah rabbiin dhageetti mugurraa nu haa godhu. Daangaa tana rabbiin nu haa godhu. Du'aayii nuuf kadhadhaa. Beesagalee isaaniillee hamma dhumarratti isiniif kaayaa dhageeffadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebiitu uummata jaalatamuu fi uummata kabajamoo viidiyoo kana yeroo daawwattan please like godhaadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo dhuma kana dhageeffadhaa. Algooti gaachumaan. Yeroo mucaan koo nyaatamu. Yoo nyaatte. Animo akkan dhagayetti nama 3 nama 4 jedhaara. Miti amma kanatti nyaatte qofa nutti. Ilmoo koo dilaanni nyaata. Tokko kan biraamu ijoolluma waan nama marte waan natti ijaaramtee arrabaan darbite sana nyaadhu naan jedhe.
Ammuma amma tuqaate na nyaattaa ati dandeesse. Hin danda'amu. Maaliif egaa maal sobdaga? Qorichi harkaan jiru. Qoricha warri baattee deemtaa ati sil. Qoricha guyyaa baate nyaatti. Isa iyyuu obboleessi kooti. Kaleessa maa jette qoricha hundumaa dhaqee funaanee kenna isa xiqqaa dhiise kan hin jenne. Eessa jira qorichi? Eenyu sii kenni? Eenyu sii kenni? Naan kenna. Eenyu sii kenni? Mana ko Zulaalii naa kenna. Zulaalii si kam? Zulaalii naan kun wasaan uffeeti. Asaan uffeetiin. Asaan uppeeti? Gara kana yoo gara dibboo keessaa hin kennine? Gara qaajjaattoo? Naan kenna siin sin beeku. Gandi sin itti raabsatan eenyu sinii fide gaafa walaa qoricha? Zulaalii asan tunuufi. Zulaalii Laasin jaar kan Mana sii jirtu. Zulaalii meer? Mana ofii. Eessa ganda kam keessa? Ganda nuffee. Asaan uppee moo? Haatoo milishaa kamitti nyaatti? Ati kamitti milishaa nyaatti? Bila fudhatan duraalee bila. Nu nama danuu. Namee kan. Qoricha sin fudhanne. Kamitti nyaatte hima akkatti nyaatte milishaa? Milishaa akkatti nyaatte hima? Milishaa miti milishaa akkamitti nyaatte? Maal si balleessina? Ammaan booda nam tokko sitti hin bu'u akkamitti milishaatti bu'u? Si oddee keeti? Oddee keeti? Rukuttee bara rukuttee nyaata. Mana fi gaafii mucaa dhumnaanii rukutte. Gaafii dhumnaanii? Gaafii nyaata gaafii. Qoricha fudhadheen qabu. Gora Ilaalaa jettu dubbiftee jennaan ijee. Eegasii dubbiftee qoricha fudhattee taanaan jedhan. Amma mucaan irranii dhukkubsatee jedhu. Sigaa maamma jedhan. Shaneen aduu tuura harka baasa. Naannoo qaba. Shaneen.